onneen dhiiraa sibiilaa jechaa ture. Dura onneen dhiiraa sibiila jaalalli hin qabu keessi dhiiraan beekamu jechaan ture. Garuu har'a onneen gochuudha. Yoone bishaan ta'aa jira bakka. Bishaan isa lagaa yaa'u. Jiru jaalallee kootii miti jettee miniiree uummanni anis kanan beeku isa orreen digaa isaaniif waadan erga sana hojjanaa isaan jirru maalat anuu sapiraayisii addaa tokkoon ta'e waan ta'eef kasaa booda hojjanaa isaa hin beeku orreen laayif irratti bichaa warra arginaa irraa turre jechuudha. So amma immoo maaltu akkanas godheesi fidere amma numatti akkamtu akkana ta'e taa'e. Ani durayyoo jechuudha maakii akka maazarii keessa jaalta. Namni abbaa fi haadha isaa gidduu taa'ee waan jabaa tokko danda'ee dubbatu. Dandeenyi abbaa fi haadha keenya wal jennee ilaalla hin ilaallu. Maali waan jabaa nutti mikaan sun nageenya gira waggaa baate. Maal jedheeni ani kun nan jaaladhe jechuun yeroo sun jechuudha waan ta'e wayii natti dhagahame miira wayii nan sodaadhe rabbi nan sodaadhe dhugaa. So Tima dhagaye amma sitti nima. Tahu dosi mana demi video keluar lagi di sini. Karena nambah kasih bakal. Amma dhagaye sitti nima. Kami di natin korfina kasih. Jolle akka nuti wal jaalannu barbaadan akka nuti wal fuunu barbaadan miti gaafa duraachu dubbadhu naan jechaa turtani. So aramo korfina kan jajjabeessaa miira jajjabinaa naa ta'a. Bakka. Tahu ya mana kan? Waada mantu situ kerra. Lubbu sida ka maalin na tutte maalin akkati na tutte wallahi. Oh ya utai dammo lubbu naan jaay maal taate akkana taate. Anchi lubbu naan jedhai ati ko jechuudha. Oi maal taate an dhengedde dhiigana dhaabe harramoo lubbu naan jedha guys maal jechuudha. Isti amma na Goota jaalalaati rabbi. Amman si baree bakka. Namoonni har'a hiriyoonni koo dhufanii taa'anii qaamaan naasofsiisan. Wanni kun dhugaadhaa waadaa naan jedhan. Nama 5-4 kan ta'an jechuudha. Amma nama sheer gochuun hin danda'u dhugaatii ba'uu danda'u dhufanii. Dhugaadhaan jedheen. Nani madde bakka. Nani madde taa'ee. Erga sooreen yeroo ol lagashita sun. Koppadu irra guys. Aman na argatu jedhee. Dhugaadhaan jedheen min ችግር አለው ታዲያ ቢፍቱኒ ዋዳ ከራሱ አድርጌ መንቤፍ ማኔር ጉማ ዋዳ ዳበል በሪ ዋዳ አንተ ካሲ ያከናሰው ሰርገን ቤ ዋንቶ ኮነቲ ታዩ ስታበር ቢፍቱ አራ አደሲቴ ተውና እንደንዳ ገሩ እኔ ከደለክ ታደበ ተምን ይግኒ ኦሴ ይረዲቤ ዱያ ቶክ ኢፈ ጎንደር ቀማምቲ ሶ አመኑ ዲሲ ባትራ እንዱበታ በቃ ማን ይወዱበት እኮ ፈላርገታ Si dubbate kono biftu ko. Wali waskati wali gammadi. Gammadaa fi family Guys nama kuma tokko naala jirtu garuu taabtaa gootani. tokko dhibba tokko ne jala jira. Dhaggeeffadhu. Congratulations naan jedha waliin. Lubbu amma sitti hima ammaan taate akka akkana taate bicha natti himi waan biraa dhiisni. Sirba kanan banata. Waada. Koomenti way dhaggeeffadhu sirba cufi. Beekan laa. Koomenti በጣም ይቱታላ ነገሩ ኮሜንት እናዳ ዋዳ ደንገዳ መነማክት በጣም ሞራሊ ቢፍቱ ጫብሲቴ ዋን ተኤፉ አሲቶ ዶን ተኤ ማኪ ብረቲ አከ ዱጋፍ ሶበተ ሂሚ አኒ አኮ ቦሌሳ ኮቲ በጣም ትስታሪ ግኒ አከሲ ህንጎዳሙ ዋን ተኤፉ ሉቡ ማሊ ከነመ ክታበ ራፍ ደበረሲ ደሞ ብቻ ደረዳ ኮሜንት ማኪ ጀቹን nama jabdu sigale xiitii oromoo kan taate saayikoo nama osoo namni dubbatiin dursite waaxiin tattu ishiin nama ne deengaddayyoo jechuudha ani ko kaboleetti kotti ilaala maaki yeroon siin jedhe hin hubanne ishiin ammayyuu nanamanne insobda jaalattee tanaan jette jechuudha akkam jedheen dubbadhare garuu ishiin deengaddayyoo yeroon akkasitti dubbadhe nanamanne garuu harrammoo kun waa dhageeffattu sagaleen koo waraabbameera biraan gaa waan ta'eef erganiif yoo barbaadan jechuudha. Wayne Janisha Hi Denesh
አለው ደህና እንዴት ናችሁ? ሃይ ወንድሜ ልጅ አለን አለን። ምን ሆነህ ነው? ደነገጠ ልጁ። ታውቃት? እሺ ጃኒ እንዴት ነሽ? አለን አለን። መንገድ ላይ ነሽ? ዋዳ እባላለሁ። ጃኒ አዎ ጫጫታ ውስጥ ነን። ልቡ ማይመችሽ ከሆነ ውጪው። ችግር የለውም ትመጣለች ቤት ስትገባ እና ሚራ ኮ ዱርሲቴ ወጥቴት ቤካ ጎቲ ማለቹ ዳምሽን ከዛ ነነመነ የሮሱን እዮቹ ማኪን ዋዳ ዋንሽን ጀት ዳጌት ምቲ ሁኒ ኩኒ የት ከዛ ኢሪባ ኬሳና ካፍተን ኢኑማዩ ፕራንኪ ኬሰን ከሌሳሞቹ ዳም ፕራንኪ ኬሰን ከሌሳሞ ኢየሱስ ነጂስተኒ ቶልተኒ ጋፈና ዱፌ ላይቪረ ሲላል ዋይኳ አሃ ጀሪ ኩን ኤርጋ አሰውን ሽኖ ሌደን ኢትጫፍቸ ካራን አናሳይ ካማኒ አማዮ ምትንዶስከን ሉብኝ ባሂያ ሳርታም ሲቲ ሙላቻ አንጀሩ ከነቤት ታጊቢ አነፈራ አንጀራ ኮንግራቹሌሽን ማድ አብደኒ ኮፕሊንኪ ማድ አብደኒ ፋሚሊ እስቲ ናገመዱ ከሰንቱ ስንትን ቶለ ኑቲ ወልጃለችው ከሰንቱ ስንትን ቶለ ሆጌኒ ወልት ተርገናሉ ጉቤ ኦጋሲሞዬ ከዛ ቦደ ዋንዱ ማንቱምታ ሉቡ እንዴ እሺ ፋሚሊ ወርና ገመደንካ ወርና ገመደንስ ወርና ገመደን ጋይስ ታታታ inni dhibba meeqa galana san jira gaayis galatoo argawa akka gammachuun ko gammachuu shamaran oromoo gammachuu shamaran oromoo maraati dabilis sadin baayisa gaayis dabilis sadin baayisa ani ko oton gammadees oton gaddees ummanni kun akka nabraa namne miidhanan bare baasee rab faada sinin jechuun barbaada naka faaduga yeroo tokko yeroon taawwachu maata si kafaalubbu no lubbu ani beeta nama gaafa gadda namaa fi gaafa gammachuu namaa namarraa namni dha yeroo baay'ee inna ammaati jaalala keessa seenaan hiriyoonni keessa giraafanii nyatti dhagaamuu jammare beeta no warri nafaana ta'an dhaabbatan hanga dhumaa Maki wama maki ni lubi mishanu brother give me water sorry water doguma maki ni serti lubis injirtu bad ngalli nan nabiyan barbadan jira barreessif telegram irratti Tilki takkatti bichaan qaba beektu. Taaptaap godhaa shi taaptaap godhaa warri keessaa qabdan immoo warri naan galatooma. Dhugaa jechuun namoota bakka jaalala keessa natti agarsiistan bichaan laalaa harrachuu. Dhugaa waaqa jaalala keessa nama natti agarsiistan namni maa itti beektu dullatti mammaaksa Oromooti. Bagan kufees bagan ka'eesseetti. Warra billaadhaan ishiitti fiiganis warra dullaadhaan ishiitti fiiganis warra ol qabuuf kaasanis warra gadi qabuuf kaasan itti kaatanis jechuudha. So bagan kufee bagan ka'eesseetti. Wala bareedu galatooma dhugaa nan beeku. Maraatti akkasittiin beeka gammachuu miliyoona 70 Oromooti. Sini gale? Maria nagdeno buwan sila gammadanatti me. Galatoma dhugaa. So more gammachuu waadaa gammachuu miliyoona 70ti. Akkasittiin beekan rabbi onnee Oromoo keessan jira. Onnee keessan nama tap godha guys tap godha. Ibbita kun jala jiru onnee keessan keessa waan jiruuf waan sinna jaalattanii kan teessanii na hordoftan. So gammachuu waadaa gammachuu keessan waan ta'eef galatoomaa sinin jechuun barbaada dhugaa. Otuma nan waa'ee biiftuufanii wal muummi. Hundi keessan Dhugaa waaqa galatooma garuu biiftii naa kennitan. Iddoo kiyyaa kana sadii gadi qabaa hundi keessan guys na caalaa raabar. Maa Oromoo ko dhiisimi amma biiftuu waa'ee giiftii waa'ee wal muumuu miti shi dhaggeeffadhu yaada ko. Ababaa kan kennaa. Oy kaa dhaggeeffadhu. Inna
warri kennan akkattuun beeku isaan si galee uma kennaa jirus so namni jaalala jechuun jaalalli addunyaa kana irratti jechuudha wanti hunda dursu jaalala si galee waan namni gootota hedduun kan itti wareegaman koo jaalala shamarranii dadhabaniiti bar waan biraa miti dhiirri koo ani gootummaa koo ani sibiila jechaan ture miti ani onneen koo sibiila jechaan ture garuu maaltu dhufee kuufifate so dhiirri waa hundaaf jilbeeffachuu hin danda'a hiyyummaadhaaf jilbeeffachuu yookiin immoo wantoota garagaraati gin jaalalaaf hiyyummaadhaan jilbeeffatu dhiirri gootummaadhaan jilbeeffatu si galee humaatiif harka laatu garuu jaalalaaf harka laata dhiirri kana habadan sagalee koo kana waraabbadhaa kaawwadha dhiirri waan hundumaa dhugaa dubbachuuf taanaan waan hundumaatiif hin jilbeeffatu miti dhiirri macheem habadan kotaame dhugaa faamilii jaalalaaf dirqama jilbeeffatte dhiirri jechuudha ofirrattan argame so warri na bira dhaabbattanii akka biiftuuf ani wal jaalan